Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannawaan gammoojjii godina Harargee Bahaa sagantaa seeftineettiin deeggaramaa ture jijjiiramee misooma qamadii bonaan bu'aa qabeessa ta'eera jedhan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed godina Harargee Bahaatti misooma qamadii daawwatanii addunyaa tusaa. Ummanni Harargee kanaan dura gargaarsa seeftineetiin jiraatu harkii 75 qotee nyaataa jiraachuun gammachuu fi bilisummaa ofiin of bulchuu nyaataan of danda'uun mirkaneessaniiru jedhan Dr. Abiy Ahmed misooma qamadii godina Harargee Bahaatti daawwatanii. Bara kana gara hektaara miliyoona 3.5 kan ta'u qamadiin qotamaa kan jiru kanarraas kuntaala miliyoona 300 ol argachuu akka dandeenyu hin tilmaamama. Harargee Bahaa keessattuu naannoon kun kan beekamu qonnaan miti. Seeftineedhaan gargaarsaan uummata jiraachaa turedha. Uummanni kun har'a ofii isaatii qotatee hektaara 1,000 ol qotamee arginee jirra. Kana duwwaa osoo hin taane waggaa muraasa dura gara uummata miliyoona 1.1 gargaarsaan seeftineetiin kan jiraatu har'a dhibbeen taane 74 bilisa ba'ee jira. Ofii isaa qotatee of jiraachuu danda'ee jira. Kun immoo adeemsa bilisummaa adeemsa ofiin of bulchuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf namoota hafan dhibbeettaa 26 sanas amma danda'amaa ta'etti waggaa 3 keessatti bilisa baasuu dandeenyee jennaan. Uummanni keenya lafa isaatiin gargaaramee humna isaan gargaaramee qotee of bulchuu danda'u jechuun bilisummaa guddaa waan ta'eef bilisummaa mirgaa jennee kan yaadnu sun nyaataa mirkanaa'uu jalqabuu qaba. Bara kana callaan kuntaalli miliyoona 300 ol akka eeggamu kan himan Dr. Abiy bishaanii fi lafa gahaa jirutti fayyadamuun iddooleen biroos akka lafa Harargee kanaatti hojjechuu qabaa jedhan. Lafa rakkisaa akkasii misoomsuun injifannoo guddaadhaas jedhan. Akka Harargeetti akkas qotamee hin beekne kana keessatti qonni yoo qotamu maadaabariyaa baay'ee osoo hin fayyadamin misoomsuu waan dandeessisuuf uummanni keenya lafa isaa adda baafatee qotachuudhaan bilisummaa nyaataa dhugoomsuu akka danda'uuf ergaa kan dabarsuu barbaada. Wanti uummanni Harargee lafa rakkisaa akkasii jijjiiree qotee of nyaachisuu danda'uunsa akka injifannoo guddaatti ilaala. Akka babal'atu immoo amaana jechuun barbaada. Jabaadhaa. Akkaatuma kanaan jabaannee hojjennee nyaataan of danda'uu qabna. Of danda'uu duwwaa osoo hin taane immoo kan rakkates gargaaruu akka dandeenyutti jabaachuu waliin tumsuu qabna jedhee yaada. Baay'ee gammadeen jira. Galatoomaa nu jabaadhaa. Daawwannaa kanarratti giifti duree Taayyaachoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee fi kanneen biroos argamaniiru. Piroojektonni finnaa jireenya hawaasaa horsiisee bulaa bu'uurarraa jijjiiruuf gahee olaanaa qaba jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan. Aadde Sa'aadaan godina Booranaa aanaa Gomoleetti haroo finnaa daawwatanii halakee uqqaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hawaasa horsiisee bulaa naannoo gammoojjii kan hundi irra furuu fi hojiin hojjetaa jirru hundaan jireenya hawaasa jijjiiraa jira kan jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan godina Booranaa aanaa Gomoleetti kan argamu haroo finnaa Dasee Guraa daawwatan. Mootummaatiin xiyyeeffannoo kenname hojiin dansaasaan hojjetameen jijjiiramni dansaatu mul'ataa jira kan jedhan afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan haroon finnaa Dasee Guraa kun rakkoo hawaasa horsiisee bulaa naannoo gammoojjii waggoota baay'eef ture hundi irra furuu fi bu'aa guddaa qabaa jedhan. Finnaa amma ilaalaa jirrus sadarkaa gaariirra kan jirudha. Hojii muraasa kanarree fi parsantaa gaariirra jira. Kana qabatanii sirnaan yoo hoogganan konsultaantiin sirriitti yoo qabatu warri kontiraaktaroota immoo yeroo kennameef keessatti yoo kan xumuru ta'e rooba fuula keenya dura jiru rabbi jedhee bishaan isaa sirriitti qabate hawaasni naannoo kana hawaasa bal'aadha akka tajaajilu piroojeektichi mataasaa piroojeektii guddaadha. Booranatti hojjetamaa jiru keessaa inni kun baay'ee guddaadha. Kanaaf kun rakkoo hawaasa naannoo kana garaagaraatiin jiru sana furuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan mootummaanis akkuma hordofaa jiru hordofamee xumuramee tajaajilaaf banaa ta'uu qaba. Itti daawun afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan nu akka bakka bu'aa uummataatti hojiiwwan hojjetaman kana faana buunee iddoowwan hanqinni qabanitti akka sirratu hojjetaa jirra. Akkanaan fayyadamu hawaasa keenyaa ni milkeessina. Hawaasni keenyas haroowwan finnaa kanas kunuunfachuu qabaa. Kunuunsa barbaachisu taasisanii piroojeektichallee hordofanii hanga handoover ta'utti qulqullina isaa waan hundasaa yeroo isaatiin akka xumuramu abbummaadhaan itti dhiyaatanii hordofu. Erga qeebalanillee immoo kan isaaniiti waan ta'eef wantoota miidhuu danda'an daamii kana itti fufinsaan tajaajila hawaasaa akkaataa kan nuu danda'u irratti eegumsa barbaachisu, deeggarsa barbaachisu taasisuu qaqqabanii. Horsiisee bultoonni gandi Dasee Guraas haroon finnaa kun hanqinni bishaan namaaf sa'a kanaan dur qabnu lanuuf furee ammaan kan finnee dansaa fidamuu jirraa jedhan. Mootummaan xiyyeeffannoo dansanuu kenneetiin hojiileewwan dansaa kana kan waan nu hojjetee fi galata guddaa qabnaafi jedhan. Eegi bishaan guddoon kun ijaaramanii asitti dhufanii finnee dansaa qabna. Horiin duri fagoo yaa'ee namoochoon nadheen horii dura banuu malee galata waaqa marrillee ni jira. Har'a bishaan kulleen asin nuu baani rakkoo tokkollee hin qabnu galata akka dansaa jira. Haroon tun duuba finni keenya qajeelchuu keessatti gahee guddaa waan qabduu fi ni kunuunfannaa jedhan. Akka isiin bar guddaaf lakkoofsi jechuudha. Kanaaf waan akkana irra yaadu jiranii irratti hojjechuu jiran. Ittisa bishaan biyyee hawaan adda addaa kan dhufu ittisa jiraachuu.
Mootummaan dinagdee hawaasaa guddisuuf hojjechaa jira jedhan pirezidaantii ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Mariin hawaasaa magaalaa Boqqojjiitti taa'ame Alamuu Fallaqaa dabalatoo oduu kanaa qindeesseera. Pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii fi miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi caffee kutaalee hawaasaa aanaalee Muu fi Bilbiloo fi magaalaa Boqqojjii waliin mari'atan. Hawaasni marii kana irratti hirmaatanis mootummaan hojii gaarii hojjechaa jira, kanaanis gammanneerra jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa jijjiirama guddaa fide. Mootummaan Itoophiyaa jijjiirama guddaa fide. Waan kalee argine argame, waan kalee dalagamne dalagame. Rammootu haga sadarkaa ministeera bira dannee afaan keenyaan dubbachuu, afaan keenyaan barreessuu, afaan keenyaan barachuutti seennee jechuudha. Kun gaafii gaafataa turree rammootu nu milkaa'eera. Maayinsi caasaa gandaa hojiitti galee rakkoo keenya nuuf fureeraa kan jedhan hirmaattonni kunneen rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, ibsaa fi bishaaniif qabnu nuuf furamuu qabaas jedhan. Dhimma isteediyeemiitiin wal qabate baay'eetan saalfan baay'eetan itti qaanfan isteediyeemiitti maqaa isteediyeemii waamuu hin dandeenyu. Kanaaf deeggarsa kantiibaa keenya hojii nu gootanii akka filamtan. Ijoollee 60 mana tokko keessa barata. Ijoolleen 60 osoo dhayxanii ilaaltanii namatti tola. Manni gayaa miti, barsiisaan gayaa miti, teessoon gayaa miti. Bona motoraan darbee namni karaa san deemu. Isa booda osoo rakkoon tokko ga'e ammoo sababa daandii kanaa mootummaalleen bira ga'uu waan hin dandeenyeef xiyyeeffannaan itti nuu kenname waan jedhu qaba. Daandii sun yeroo baay'een hojjetame karoorfamaa ture, garuu sababa inni ittiin dhaabbate hin beeknu. Hojjetanii jijjiiramuu fi gaafii bu'uuraalee misoomaa deebisuuf nageenyi murteessaadha kan jedhan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Dr. Lubbaaboor Bunoo hawaasni nageenya isaa ciimsee eeggachuus qabaa jedhan. Kun hundumtuu yoo jiraate yoo nageenyi hin jiraanne iddoo kamiyyuu gahuu dandeenya. Kanaaf yeroo ammaa waanuma kamiyyuu caalaa nageenya keenya eeggachuun dirqama keenya. Kanaaf wal jaalachuu, wal qarqaaruu, waliif yaaduu. Jireenyi hawaasa keenyaa akka jijjiiramuuf mootummaan hojjechaa jira kan jedhan bulchaan godina Arsii obbo Ibrahim Kadir hamma oomishaa dabaluun dinagdee keenya guddisuuf hojjetamaa jira jedhan. Har'a uummanni keenya dinagdee keessatti gahee isaa taphachuu qaba jedhamee waggaatti yeroo sadii akka oomishu qotee bulaan keenya leenjee galteen sanyiin dhiyaatee fi xaa'oon dhiyaatee fi tiraaktarri dhiyaatee fi kompaayinarri dhiyaatee fi oomishaa fi oomishtummaa dabalee gahee isaatti warshaa dhaabaa jira. Mootummaan dinagdee hawaasaa guddisuuf hojjechaa jira kan jedhan pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dhiyeessii galtee qonnaa fi kanneen biroof deeggarsa barbaachisu taasisaa jirra jedhan. Qarshii biiliyoona 30 nu deeggarsa goonee jira. Ofitti fudhannee kumtaala. Garuu kan gadi dhufe kun seeraan qotee bulaa bira gahuu qaba, ammallee akka daldalaa harkaan geenne. Xaa'oo namni biraan qabu kan mootummaati. Boba'aan kan mootummaati. Abbaan fedhe fidee gatiif barbaadeen gurguruu hin danda'u. Qonnaan bultoonni gurmaa'uun waliin hojjechuu qabdu kan jedhan obbo Awwaluun carraa argame hundaa hojiitti jijjiiruun barbaachisaadhaas jedhan. Ijaaramaa tiraaktara fudhadhaa, kombaayinara fudhadhaatii itti fayyadamaa tokko. Garuu yeroo keessan kakara qotiyyoo duuba ooltanii san maaliif dhaltii lamaa sadi qeetti hiitanii tolchitanii nyaachiftanii aanan jalaa fuutanii gabaa mangeessin. Sangaa lamaa sadi furdiftanii jala ooltanii hoolaa 5-10 takka qeetti furdiftanii kuduraaf mudura jira, shunkurtii jira, qullubbii jira. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.